barakatu leensa Ahmad bagana gaan dhufte anaa dhufu nooriin siin jaa. Arrammoo as bahee kootu waliin dhanyaa hundeen akkanaan jeeni ati na waliin illa wa illa dhaquu qabda jette. Miciyyoon san inumaa iddoo takka takkatti wayyaadhaan akkamittiin dhaqa isii walii gali manguddoodhaan jettiin. Namtichi kun sammuun isaa qulfi fakkaatti. Yeroo kana laalan nama fayyaatuun fakkaatu ofiifuu sheeka barbaadanatti fakkaatti. Khaysiin akkana jettuun inni waan achirraa haasa'u yeroon arku waan uumaa fi ilmi namaa baga nagaan dhufte abdii koo anaa dhufu alaykum salaam warahmatullahi wabarakaatu noor siin jedhe. Khaysiin akkas jettuun inni waan achi gubbaa haasa'u ani inuu jaan takka akkaan ofii ijaaf of ta'ee ani numaaf ta'ettiin ofitti qaanfadhe. Waan ilmi namaa haasonye kafayyaa qabu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat Muhammad baga nagaan dhufte ayyaan sheer godhaa Oromoo biraan naagaa. Video tana sheer godhaa Oromoo biraan naagaa. Dubbii jajjabduu na qabate lafa tana keessa dubbii jajjabduu dubbiin biyya tana keessa deemaa jirtu dubbii takkaa fi lamaa miti. Dubbii baay'eedha. Akka garuu tanuma harkaan itti seenne keessa seennee keessaa hubuu nama dibdi. Haalli hawaasni keenya jireenyi uummanni keenya keessaa wal jiru jinjifachuu haala walii isaatii wal miidhutti waan fuullate namatti fakkaate. Dhibdee gurguddoo as keessa jira beekaa. Dhibdee gurguddoo tan akka itti furatanis hedduu nama dhibaa jechuudha. Jarri kuni waan isaanii yeroon dubbadhu ani hedduu na rakkisa. An ammaas dubbiin akka dubbii ijoollee teenya tanaa na rakkiste inuma hin beeku jechuudha. Baay'ee waan baay'ee nama rakkisa. Silaa danda'amee namoonni tokko tokko asirraan seentanillee hedduun hin fedha. Sababni beeku waan nama dhibe irratti walumaan mari'achuun gaariidha jechuudha. Akkaataa isiitii fi akkaan nama dhiba. Sheer godhaa uummata Oromoo biraan nu gahaadha. Akkasitti viidiyoo san yeroon ilaalu ofii xiyyaa fi ofitti qaanfadheen jee akka mucaan sana haasa'u. Sanii miti feekii isaan baasana keezii jechuun waan as gubbatti haasawan waan isaan haasawan leetiin hedduu natti dhagahame. Keessattuu aljaan guyyaa duraan isaa mucaan hundee jaan san mari'atan wanti fedhillee dhufte si waliin jirra jaan hundeen san waan garaa nama gubu keessa akka taane akka waliin taane hundeen san ni beeka osoo beekaa jiru jechuudha. Leensa Ahmad mee liinkii nuuf kaayi ol seeneen si dubbisaa qaalii keenya jetta. Ayyee galatoomii liinkii siifiin qabshiru ayyee anilleeni eessaaniin seene liinkii isiniifin qabshiru abshiru liinkii seenii isiniifin kaa maal jechuu barbaadeeti mucaa hundee jaansan waliin mari'atee jechuun innis mucaa hundee jaansan waliin yeroo mari'atutti mucaan san maal jaaseete waan ajaa'iba. Waan hundarratti si waliin jira waan hundarratti si waliin jira waan hundarratti si waliin jira jaan jechuudha. Waan hundarratti si waliin jira si waliin jira itti fufi nama juunii tahee jechuun mucaan san waan hundarratti si waliin jira waan kana jabaadhu nama juun tahee jechuudha. Kana jechuudha beeytaa akkuma feeteewu haa ta'u wanti ati maantana godhaa jirtuu fi dalagaa jirtu hojjechaa jirtu waan sirriidhaa si deeggarree jirraa ju'uun natti fakkaate. Garuu guyyaa duraa irratti waa hunda si waliin jira je'eeni liinkii siifin kaa'afiru si kaatiin jira. Maal jeen guyyaa duraarra si waliin jira jeessan booda maali haalli gaa ulfaataa ta'uu gaafa arke fakkeessuuf sooshaal miidiyaa kanarratti as baanii waan namarraan deemne ta fudhatama hin qabne maal jeen seeta. Ani hoggaa duraatiin siimee wanni kun hin ta'uu akkana namni fayyaa qabu bar waan dubbatellee to'ataa deema. Namni fayyaa qabu jechuun waan dubbatellee ni beekaa jechuudha to'ataa deema jechuu barbaadeeti. Dhiifama naa godhaa na jala addaan ciccitu jira. Inshallah. Kanaafi namoonni gartee haala san keessa jiran kuni haalotaan amma isinii kaase kana keessa jiran kuni ummata hedduu jechuu nama rakkuu haalli isaan itti jiraniis baay'ee anaa yaaddeessaa jiranii jechuu. Hayyee mee waan biraatii miti bar si waliin jirraa kana godhi
biraa tahee garuu dhugaa dubbachuuf